بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة إسلاما أكم جرتو نجا كيساني أكسم أردفتوني أمن تاجر أجرا الشما أكم جرتو أركفوني كبجمتوتا جالتمتوتا أردفتوني channel ko jalatti argamtanu marti keessanu akkam jirtu nagaa keessani nagaa kooti galata rabbi alhamdulillah baga rabbi nagaa walitti nu deebise welcome isiniin jedha baga yoo nageessanii nagaa walitti deebine egaa nagaa wal gaafachuun aadaa keenya ammas immoo nagaa wal gaafachuu amantaan keenyas nu ajaja salaamata waliin jechuun afshu salaama bainakum salaamata walitti deddeebisuun illee waan jaalala namaa heddummeessu keessaa isa tokkodha waan ta'eef yeroo nuuf salaamata isin irratti qara'u sin dagadhu amantaan koos immoo waan nan dagachiifneef akkasitti haga xumuraatti akkana faana turtanu kabajaaf jaalalaan isin gaafadha namoonni haaraan chaanaalii kanaaf haratatan subscribe like gochuudhaan akka jalqabdanu video kana share walii gochuudhaan like sana tuquudhaan subscribe diimtu sana subscribe gootanii all notification kan jettu mallattoo keddoo fillafiitii subscribe fillafiitii jirtu sana tuqxanii mallattoo all ka jedhu irra godhattu jechaadha sababiin isaas nama hunda dursee waan isin bira ga'uu fi egaa garuma qophii keenyaatti dabarfannaati haga xumuraatti nafaana turan afirraa kiyya isiniin jedha barnoonni kiyya irraa kutaa 15ffaa geenye jirra alhamdulillah egaa tokko hanga 14 YouTube channel ko irra seentanii ilaaluu ni dandeessuun isiniin jedha guutuu isaa YouTube irratti maxxanseen jira waan isiniif hin galle waan hundayyuu achirraa argachuu dandeessu waan garaagaraa waa'ee amantaa keenyaatiin wal qabatu waa hedduutu achirra jira achirra seenaati daawwadhaa isiniin jedha waan isin fayyadu hedduutu jiran isiniin jedha obboleewwan kiyya intro kana booda walitti deebinaati turtii gaarii egaa garuma gaaffii keenyaatti kan dabarfannu taanaati qophaati egadha deebiis isinis immoo hanga dandeessan deebisuudha yaala isiniin jedha haga xumura qophii kiyyaatti akkana faana turtanu afirraa kiyya isiniin jedha laayikii gochuudhaan jalqaba garuma qophii keenyaatti dabarraa isiniin jedha gaaffiin kiyya tokkoffaanii akkana jedha quraana keessatti suuraan maqaa nabiyyootaa lama dubbate suuraa kamii jedha quraana keessatti maqaa nabiyyootaa lama walitti aanseeti kan inni dubbate quraana sana suuraa kamiin keessatti dubbate jedha deebiin akkuma isin beektanu suuratul a'laa sabbih isma rabbikal a'laa alladhii khalaqa fasawwa سورة كان كيستي سورة الأعلى آية 18 الرا صحفي إبراهيم وموسى كجدو كان دبته جچادا موسى نبي موسى داف عليه السلام نبي إبراهيم إسان كان لمان ولتان سي دبته جچودا آية 18 الرا إلالوني دنديسو سورة أعلى جچودا غافي لما فا قرآن كيستي سجود التلاوان كيرو قرآن قرامو بكا سموني نمتي بكا تلاوان نمتي دفوسانا سموني تونتاني بكا تلاوان نمتي دفوسانا قرآن توكو كيستي سجود لما تجرى قرآن سون سورة كمين كيستي جد كان سجود تلاوان سون كان قرآن كيستي دفه سورة كمين كيسا deebiin suuraa hajjiitii jechaadha suuraa hajjii keessatti bakka lamatti dhufee jechuudha tokko aayata 17 irratti dhufee jechuudha sujuuda tilaawaanii kan yeroo quraana qaraanu bakki mallattoon akkasii namatti dhufu inni lammaffaan immoo achuma amma suuraa sajadaa gara dhumaa keessa aayata 76 irratti dhufee jechaadha bakka kana lamaan quraana tokko keessatti bakka lamatti ka dhufe sujuuda tilaawaan lama jechaadha gaaffii sadaffaa sujuuda tilaawaan kuni quraana guutuu keessatti bakka meeqatti dhufee jira jedha sujuuda tilaawaan kuni quraana guutuu keessatti bakka meeqatti dhufee jira jedha gaaffii sadaffaan deebiin quraana keessatti bakka 15tti dhufee jechaadha quraana guutuu keessatti bakka 15tti dhufee jechaadha sujuuda tilaawaanii guutuu quraana keessatti jechaadha gaaffii arfaffaa namni yeroo jalqabaatiif makka keessatti sagalee ol fuudhee
qur'aana qara'e eenyu maqaan isaadha? Namni yeroo jalqabaatiif Makkatal Mukarramaa keessatti sagalee ol fuudhee kan qara'e yeroo jalqabaatiif eenyudha? Deebiin Abdallah ibn Mas'uudii jechaadha. Kan Makka keessatti sagalee ol fuudhee qur'aana qara'e Abdallah ibn Mas'uudii jechaadha yeroo jalqabaatiif. Amma immoo gara gaaffii afaaniittan deebi'ee jira jechuudha. Kanas asumaan deebistu gaaffii afaaniiti jechaadha. Wanni ilkaan qabu ciniinuu hin danda'u, alalchuus hin danda'u, inni maaloodhanni? Wanni ilkaan qaba ciniinuu hin danda'u, alalchuus hin danda'u, inni maaloodha jedha. Wanni ilkaan qabu ciniinuu hin danda'u, alalchuus hin dandeenye filaadha jechuudha. Kunoo kana kan hin dandeenye kana jechuudha. Deebiin isaadha filaa kana jechuudha. Wanti ilkaan qabu ciniinuu hin dandeenye, alalchuus hin danda'u jechaadha. Kana jechuukooti. Deebiin filaadha yookaan mushuxiidha jechuudha. Gaaffii ja'affaa. Baharri bishaan keessatti hin argamne bahara kamii jedha gaaffii ja'affaan. Baharri bishaan keessatti hin argamne bahara kamii jedha. Deebiin bahara kaartaa irraati jechaadha. Baharri kaartaa irra jiru bishaan keessatti hin argamu jechuudha. Kaartaadhuma irra jira maleen. Gaaffii torbaffaa. Masjiidni qur'aana keessatti bakka meeqatti dubbatamee jedha. Masjiida wanti jedhu qur'aana keessatti bakka meeqatti dubbatame? Deebiin masgiida shanii jechaadha. Isaan shanan tokkoffaa Makkaa, lammaffaan Madiinaa, sadaffaan Quba'aadha, arfaffaan Diraarii, shanaffaan Aqsaadha jechaadha. Masgiida kana shanani kan qur'aana keessatti dubbatamee jechuudha. Makka, Madiina, Quba'aa, Madiinatti argama, Diraar, Aqsaa kan Filisteenii Baytul Maqdis Filisteenitti kan argamu jechaadha. Gaaffii saddeettaffaa. Islimnaa keessatti durri masjiidni ijaarame masjiida kamii jedha. Islimnaa keessatti masjiidni dura ijaarame masjiida kamii? Deebiin masjiida Quba'aatii jechuudha. Madiinatti kan isaan jalqaba masjiida ijaaranii jechaadha. Masjiida Quba'aatii jedhani. Gaaffii sagalaffaa. Wahayyiin hammam citee dhufe isaanitti jedha. Wahayyiin kan Rabbi irraa itti dhufu hagam turee isaanitti dhufee jedhe. Wahayyiin yeroo tokko adda citee kadhu isaanitti dhufu. Wahayyiin sun immoo hagam turee isaanitti wahayyiin godhame ergaan jechuudha. Wahayyii jechuun ergaa Rabbi irraa kan Jibriil ergama Rabbiitti fiduu jechaadha. Deebiin waggaa lamaaf baatii ja'a turee waggaa lamaaf baatii ja'a adda citee itti dhufee jedhani wahayyiin. Gaaffii kurnaffaa. Aishaan bara kam duutee lakkoofsa hijiraa? Bara kam duutee jedha. Aishaan haati manaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam bara kam keessa duutee jedha akka lakkoofsa hijiraatti. Deebiin hijiraa 58 duutee jedhanii hijiraarraa 58 duutee jechaadha Aishaan. Gaaffii 11ffaa. Naa wajjin jirtuumi laayikii gochuun dagatinaan isiniin jedha obboleewwan kiyya. Wala jajjabeessinu asumaanuu namoonni haaraan dhufaa jirtanus baga nagaan dhuftanii sheerii godhaa isiniin jedha isinis. Obboleessi Umar ibn al-Khattaab maqaan isaadhaa eenyu? Obboleessi Umar maqaan isaa eenyu jedha.
deebiin zayd ibnu khaxaabii jechaadha. zayd ibnu khaxaabii jechuudha. gaaffii 12ffaa ijoolleen rasuulaa sallallahu alaihi wasallam meeqa qabu? gaaffii 12ffaan ijoolleen rasuulaadhaa meeqa jedha sallallahu alaihi wasallam. ijoolleen rasuulaadhaa deebiin ijoollee dhiiraa 3 fi shamara 4 jechaadha. maqaan isaaniidha ilmaan ergamaa rabbii zaynabaa, ummu kursuum, ruqiyyaa, faaxumaa, qaasim, abdallaa, ibraahim. isaan kana 7 jechuudha. dhiira 3 fi shamara 4 jechaadha kan ergamaa rabbii argatan. zaynabaa jaarsi isiidha abilaas ilma isii aliiti jechuudha. abilaas jedhama jechuudha abbaan manaa. zaynabaa jaarsi isiidha. umayyaa yahyaa muhammad jedhama. faaximaa jaarsi isiidha alijii ibnu abi xaalibii jechuudha. haati manaa faaxumaa alijii ibnu abi xaalibii jechaadha. ilmaan isii immoo hasan, huseen, ummu kursuum, zaynabaadha jechuudha. faaxumaan kan isiin argatte jechuudha. gaaffii 13ffaan kanumaan maatiidhuma ergamaa rabbiitiin wal qabataa. haati manaa ergamaa rabbii maqaan isaaniidha eenyuun fayyidhaa jedha. haati manaa ergamaa rabbii isaan nama meeqa fuudhanii maqaan isaanii eenyuudha? deebiin haadha manaa 11 fuudhanii jechaadha. isaanis akka armaan gadiitti Khadijaa intala Khuwaylidii, Saudaa intala Zama'a, Aishaa intala Abii Bakir, Hafsaa intala Abii Bakir, Zaynabaa intala Huzeymaa, Zaynab intala Jahshii, Jawriyaa, Juweeriyaa intala Haaris, Ummu Habibaa intala Abii Sufyaan, Safiyyaa intala Huyay, Ummu Salamaa intala Abii Umayyaa, Maymunaa intala Haarisii jechaadha. isaan kana 11 jechuudha haati manaa ergamaa rabbii jechaadha. ruqiyyaa jaarsi isiidha Usmaan ibnu Affaanii jechuudha. ijoollee ergamaa rabbii keessaa Usmaan hijiraarraa amata 3tti erga ruqiyyaan duutee erga ummu kursuumiin fuudhee jechuudha. Usmaan ibnu Affaan rabbiin irraa jaallatu ummu kursuum intala nabiyyi yoom fuudhee hijiraa irraa amata 3ffaa fuudhee jechuudha. erga obboleettiin isii ruqiyyaan duutee ummu kursuumiin fuudhee jechuudha. erga ruqiyyaan duutee jechuudha. zannureen soddaa rasuulaa kan yeroo 2 irraa fuudhee Usmaanii jedhani jechuudha. adeerran ergamaa rabbii meeqadhaa jedha. adeerran yookaan adeerra jechuun wasiila obboleessi abbaa meeqadhaa jedha. deebiin 9 jechuudha. adeerran ergamaa rabbii isaan 9 jechuudha. Haaris, Hamzaa, Abu Xaalib, Zubeer, Hajjaaj, Muqwiim, Diraar, Abu Lahab, Abbaas. jarri kun 9 adeerran ergamaa rabbiitii jechaadha. jarri kun 9 jechuudha. gaaffii 15ffaa adaadotiin ergamaa rabbii yoo maqaan isaanii eenyu jedha. deebiin Safiyyaa, Atikahaa, Arwaa, Maymunaa, Barhaa, Ummu Hakiim. jarri kun immoo adaadotiidha jechuudha. jarri kun nama 6 jechuudha isaan. oosiftuun isaanii eenyuuf eenyu? oosiftuun ergamaa rabbii jechuudha. gaaffii 16ffaa deebiin suweebaa garbittii Abii Lahabii, Haliimaa intala Abii Zuweedii jechaadha. As'adiyyi. Haliimaa intala Abii Zuweed As'adiyyii fi Sawbiyyaadha jechuudha. Suweebaa intala garbittii Abii Lahabii jechuudha. Ummu Kursuum jaarsi isii Usmaan ibnu Affaan. gaaffii 17ffaa
haadha mu'minaa akkaan soomantuu fi halkan dhaabbattu eenyu isinii? Haadha mu'minaa akkaan soomantuu fi halkan dhaabbattu eenyu? Deebiin Hafsaa intala Umarii jechuudha. Hafsaa binti Umar isiidha jechuudha, kan halkan dhaabbattu jechaadha. Gaarri Arafaa bakki itti argamu eessa? Gaarri Arafaa kan Beetil ummanni hajjaajonni hajjiidhaaf dirree sanarra dhaabbatanu, gaarri sun eessatti argamaa jedha. Deebiin gaarri Arafaa kun kan inni itti argamu gaa Saudi Arabiyaadha, beekamaadha. Yeroo ammaa kana kan inni itti argamu biyya Saudiiti, naannoo Makkaatii jechuudha. Makkarraa miilaan saalama waan akkasiinatti fakkaata, garuu kiiloomeetira meeqa akka ta'e hin beeku kaabaarraa jechuudha. Garuu gidduu jannataatii fi azaabaa jidduutti argamaa jedhani. Gaarri Arafaa kuni gidduu jannataatii fi gidduu azaabaatti argamaa jedhani. Gaaffii 17ffaan maqaan jaartii Nabi Luut alayhi salaam maal jedhama? Maqaan jaartii Nabi Luut maal jedhamti? Deebiin Waliihaa jedhamti jechuudha. Jaartiin Nabi Luut maqaan isiidha. Gaaffii 19ffaa jaartiin Nabi Nuuhi maal jedhamti? Maqaan isiidha. Jaartiin Nabi Nuuhi maal jedhamti? Deebiin Waliigahaa jedhamti jechuudha. Maqichi walitti dhiyaata, kan Nabi Luuxii fi kan Nabi Nuuhi haati manaa jara, maqaan jaraa lama walitti dhiyaata. Waliihaadhaa fi Waliigahaa jedhamti jechuudha, kan Nabi Nuuhi jechuudha.